بليز نمني كايرو جراتني حالو مكا ومني كايرو جراتن ويتا أنا فيس تو فيس يكنا وليت تلفتن حركة نفودينا إفهم وجه هدو تك عم فترة كتاجر دي مكان الرت والله بارك الله فيكم ربي سنرها جالتو أنا جبانا ما تفوسون تاني إسلام ما في Aduh, itu kan dibakar harga. إبسامي إبسجا هاكين دي مكان الرت داوان إيرا بريدا Ati sana soonja'iin jechuun amma kun like nama akkana si jedhe akkanuma itti rakkoon jiru harkiyoo takka ittiin diriirti nama sitti hin deemu. يا من ديما جتشو نمني قريب نمني بيتنا عشتي ويتجدوا يو حرك إسا حاجة مدام فقط حاجة دبي في كايرو كان دام فقط نقول فاتة جد ما بقى نجا الحمد لله شريعة يعني هميلنا ما كسي جبتونا مونتلتون أوف جدينا ما جتشي سيسا نمني نهوبة بيتا إيماني هجانا نسيني وانجر أتوم ما نونا نهوبة تكون أمني كنون قل فنا نهوبة أن أوكا ما إيماني نكيسا لولا جرا بيتا Wah yang kasih injer. Kadu berarti akkanuma jettaa moo cabbattaati. Oh durba يعني durba ما جبتها Akka deemtu kanatti akkasin fakkaattu dheedu Oromoo dubraa akkana jechaani oolta jedhani. No ani beeksisee kuma amma namaanuu wal argeen beeku namni hedduu. Gaafa wal arge. Bakkuma isin deemtan ooluma bareedaa kana soitanii deddeemtanii. Eessa Eessatti Oromoon si rakkiste jechuu barbaadeeti bakka isin deemtan silaa bakkuma fooqiin babbareeda fooqii haaroo kanneen mana. bakka deemnutu achi malee bakki jireenya jiraannu immoo safara Oromoo keessa wayita gabbahu yeroo gabbahuuf jedhu safarri safara Oromoo wayita balbala'anii gabbahu fooqiirraa gabbahu liiftii keessa namni wal argaa wayita gabbahu Oromoon akkan na wayita san haga makiinaa seenu iyyuu laamu yaani haalli mijataa miti beektaa feemasii ta'uun bexaam nama rakkisa. Atama mira kanan beektu beektaa adaan beektaa. Singalu. Rabbiin biraan si haa ga'u. Nama bira kanan beektu. Mana kamari miirrumaa kun kamiin sila fuudhaa fuudhitti keessaati. Sheemasummaa moo talaa madaaliidhaan. Barati dhugamaanuu amma irratti miira lama hin beekne. Ka bultii ijaarullee hin beektu sa? Bultii ijaarullee yaani miira sanillee hin beektu. Kana hin beektu otuma. Kanaan dura bultii ijaartee ni ijaarre foshoo. Miira san hin beektu. Hin beektu wallaahi istishaa osoo beekte bultii ijaaruun waan gaarii wayiiti. Xiqqoo isii ganama ka'anii nyaata godhutu waan inni. Ulfaata malee. Yaa waan gaariidha. Dhagaye. Ganama ka'anii nyaata godhutu ulfaata malee yaa ati. Duubni eenyu ka'ee gora garama. Ulfaata garuu dirqama kaa maal goota. Dhuma kaataa bireefi. Wallaahi dirqama jannanni barii miila haadhaaf abbaati ansee miila jaarsa jala jiraa jedha. Haqa sirraa qaba abbaan manaa beekta. Ta'e imaan akkuma jiruun sitti duude. Wallaahi waan akka narraa maqasani. Takka sirraa namni fadhe dhugaa sitti waa. Warri hin fuudhin fuudhaa. Warri hin heerumin heerumaa kaa dhageettanii kunoo. Imaan naashitti akkana qajeelcha inshaallah nullee gaaf tokko mataa kana gara gurraachaa hima nu deebisiisa. Ati fuudhii. Abshiiraan fuudhaa. Ashitti famsaa amma gaafa isaan lama sadii argatan hin fuudha. Indeetu noo ashitti hin yaadne ilma. Inshaallah suni waan hafuu miti waan yaadame wallaahi waan karaa jiru. Karaa jira jammareeyyuu. Tokkicha. Maal turu? Jaarsa dhufe? Maashaallah. Salaamu alaikum Hamzaa. Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Maal hin deebisanii reessa?
Amza, assalamualaikum. وعليكم السلام ورحمة الله. Kan gaarsan أيوة sodaa jirta درا جرتان waraa soddaan sodaa jedhanii ree دولتي كمتي مسيجرة ولي قبل دولتي كمي بقى قمتين جيرة أفان ما كان بيت عربي سني بوسي isiniin jedhe yaa baga gammaddanii نقدر يبو biiziidha Malu min jenne yubsisha. جنة والله wallaahi posti godheera maa godhin أنا كيف تجيو Maaliif qormaa dhugamaan baga gammadannu hin jenne yubsisha. أفان كان أوفا بيت إنسان a'uuzu billaahi hamza أيوة منا مسيجرة خنا ماريو ميسي Miseenjera laalaa qooyika. abboo posti isinii godheera maal taatan fatoo keessan abboo rabbi isinaa bulchu walii isinaa dhiisu isiniin jedhe ما كميديا ميديا أفان خدوا فاجر Kakeessaa maan jedhin ati. Ati paati bar nama bakka guddaan si eeyinu. jechuun isinin cim godheeti haaraan biiziidha sir namatti isin baay'ate sam Sun immoo dhugama. Hayyee ibsaa kenna ulfaadhu galatoomi mee fuxurri as dhiyaataadha. Isaan ni gahaa jira. olluuqqii gaarii isin yaadaatu Hayyee ulfaadhu isinillee sooma haga dandeettanitti baarakallaa fiikum. inshaa Rabbiin Allah isin haa qajeelfatu. rabbi nuun haa gahu Ramadaana nagaa isin haa ta'u. ayyee galatoomaa isinillee guyyaa gaarii qabaadha halkan moo Hayyee. guyyaa halkani No galgala. halkan gaarii galgala gaarii akka fedhellee yoo ta'e rabbilleen na fahama Wallahi understand si godha nullee rabbillee. Nu beekta waa baay'ee irraa nu gaafata. isinaa moo waa baay'ee irraa isin gaafata yoo waa balleessitan bariin akkatti seetan dachaadha ani siingiliidha rakkoon hin jiru Niimaa isinirra kaa'ee niimaa isinii kenne kana jedhee nu gaafachuuf taa'aara. San jalaa bahuuf kunoo soomni qadaanatti hin ta'u wiixata. Wallahi har'uma bichaadha. Ijibuun hin barbaachisu. Anatti hin beekne gara ijoollee akkanuma wayita gaaf tokko waan turuu goote waan sanarraa haasaa oolti. Waa'ee soomaadha soomee kana xiqqoo isii haala natti hin mijatin malee laayivii dhufee ibsa gahaa kennuu yaada qabaayu. Akka har'a soomee oolee Oromoon naame. Har'a maa soomte qadas irra ture. Qadaa maali? Qadaa waggaan ka ga'uuf maraattu wayiiti. Wiixatuma ruman laale wiixanni soomamuu qaba jedheeti. Haga dhugaa jirtu takkaa soomte hin beektu nan ammoo. Takka alhamdulillahi rabbil alamin. Qoogaa waa qadama san deebisaa harta. No, Dubaayitti sooma soddomman sooma malee iddee akkamitti? Dubaayitti gimmaasha hin soomtudhaan cal. Dubaayin kun biyya musliimaati yaa. Nyaachuun dhoggaadha. Namni amantii biraa qabuyyuu nyaachuun dhoggaadha. Guyyaa irratti nama keessatti. Dawlaa Islaamaati. Taayiroo taatu masgiinni barrii fiidira. Masgiida deemeen beeku obboleessaa jira. Wallahi. Wallaahi. Maa jummaa olleen salaattu deemte? Deemeen beeku. Waan deemtanii kun eegina agarra sila. Yaa hayni baay'aguma isin argitan san inoo beektaa. Namaan wal argu jira. Please namni kaayiroo jiraatanii haaluma kaa uummanni kaayiroo jiraattan wayita anaan face to face akkana walitti dhuftan harka nan fuudhinaa dhiifama wajjin. Hedduu takka qaanfadhee rakkataa jira dhimma kanarratti. Wallahi baarakallaa fiikum rabbi isinirraa haa jaalatu. Ani jibbaa namaatiif osoo hin ta'in islaamummaa fi Aduutti gadi takara arga. ibsa gahaa kenni dhimma kanarratti daawwan dhiirarraa bareeda. Ati sana osoo hin ja'iin jechuun amma kun laayik nama akkanas jedhe akkanuma ittiin rakkoon hin jiru harki yoo takka ittiin diriirti namni sitti hin deemu. Yaa hin deeman jechuun namni gariin namni biyya tanaa asheetti wayita jedhu iyyuu harki isaa hagam addaan fagaata haga Dubaayii kaayiroo kan addaan fagaata na ulfaata giddimaan bakka nagaa alhamdulillah shari'aa inni hamilee nama akkasii cabtuun ammoo intalli tun uf jajjii nama jechisiisa namni nan hubatu beektaa
imaanni hagana na seenee waan jedhu amma atummaanuu nan hubattu kun ummanni kunuun kolfa nan hubatu an dhugama imaanni na keessaa lolaa jira beeka. Waan akkasiin jedhu. Hmm. Ka dubraallee akkanuma jettaa immoo cabbattaati. Durba ani durba ima cabbataa. Akka deemtu kanatti akkasiin fakkaattu ta'ee Oromoo dubraa akkana jechaanii ol ta'e. No ani beeksiseetuma amma namaanuu wal argee hin beeku namni hedduu. Gaafa wal arge. Akkuma isin deemtan bareedaa kana sootanii deddeemtanii. Eessa Oromoon si rakkiste jechuu barbaadeeti bakka isin deemtan silaa bakkuma fooqiin babbareeda fooqii haarawaa kanneen mana. Adeemni achi malee bakki jireenya jiraannu immoo safara Oromoo keessa wayita gabbahu yeroo gabbahuuf jedhu safarri safara Oromoo wayita balbala'anii gabbahu fooqiirraa gabbahu liiftii keessan namni wal argaa wayita gabbahu Oromoon akkan na wayita san haga makiinaa seenu iyyuu laamu yaani haalli mijataa miti beektaa feemasii ta'uun በጣም ነው rakkisa atama miira kanan beektu beektaa adaan beekta siingalu rabbiin biraan si haa ga'u. Nama miira kanan beektu. Mana kabadi miirrumaa kun kamiin sila fuudhaa fuudhitti keessaati. Sheebasummaa moo talaa madaalii. Barati dhugamaanuu amma irratti miira lama hin beekne. Ka bultii ijaarullee hin beektu sa? Bultii ijaarullee yaani miira sanillee hin beektu. Kana hin beektu otuma. Kanaan dura bultii ijaartee ni ijaarre foshoo. Miira san hin beektu. Hin beektu wallaahi istishaa osoo beekte bultii ijaaruun waan gaarii wayiiti. Xiqqoo isii ganama ka'anii nyaata godhutu waan hin. Malee. Yaa waan gaarii. Dhagaye. Ganama ka'anii nyaata godhutu ulfaata malee yaa ati. Duubni eenyu ka'ee godha ganama? Ulfaata garuu dirqama kaa maal godha? Dhuma kaataa bireefi. Wallaahi dirqama jannanni barii miila haadhaaf abbaati ansee miila jaarsa jala jira jedha. Haqa sirraa qaba abbaan manaa beekta. Ta'e imaan akka wajiruun sitti duude Wallaahi waan akkanarraa qusan. takka sirraa namni fedhe dhugaa sitti waa. Warri fuudhin fuudha. Warri heerumin heerumaa kaa dhageettanii kunoo. Imaan naashitti akkana qajeelcha inshaallah nullee gaaf tokko mataa kana gara gurraachaa hima nu deebisiisa. Ati fuudhii. Abshiiraan fuudha. Ashitti famsaa amma gaafa isaan lama sadii argatan hin fuudha. Anteetu noo ashitti hin yaadne ilma. Inshaallah suni waan hafuu miti waan yaadame wallaahi waan karaa jiru. Karaa jira jammareeyyuu. Tokkicha. Maal turu? Jaarsa dhufe? Maashaallah. Salaamu alaikum Hamza. Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Maal hin deebisanii reessa? Hamza. Salaamu alaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kun jaarsana? Awwa. Soddaa jirtaa? Jirtaa. Waraa soddaan sodaa jedhanii ree? Dawwaltee akkamitti jara walii qabnaa dawwaltee akkamitti bagaa gammaddeen jirre afaanuma kana beektaa rabbi isin buuse. Isiniin jedhee yeroo baga gammaddanii? Nagarre boo. Iisiidha. Maaloo nu hin jennee iyyuu ibsisha? Hin jenne Wallaahi poostii godheera maa godhin? Qarabaa harkifatee jiru. Maaliif qomaa dhugamaan baga gammaddan nu hin jennee ibsisha? Afaan kana qofa beektaa isaan. A'uuzu billah Hamza. Awwa. Muna miseenjota kana maali yoo meeshaa. Miseenjara laalaa qooyika. Abboo poostii isin godheera maal taatan fatoo keessan abboo rabbi isin haa bulchu walii isin haa dhiisu isiniin jedhee.
Akka miidiyaa afaan kan dhuunfaa jira. Kakeessaa maan jedhin ati. Ati Faati Barnama bakka guddaan si eenyu.